فتني بغراني مني أبا قدا ميكا ميكراني زاني فتني بغراني
abbaa gadaa dho'isan batuu didee dheera isaatiin buluun dhuma nafne booddee galmi ni mul'ataa odaan ni dhaabbataa hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbata hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbata funyaaniin dubbata. Heenok Gabbisaa gama bitaatiin Profeesar Isqeel Gabbisaadha. So qophii ilaalchaa keenya irratti akkuma beekamu namuu ilaalcha qabu ibsata yaadi isaanii yaada mataa isaaniiti filtariin qabnu akkuma isin beektani. Dursa dubbii Profeesar Isqeel istuudiyoo keenya dhufuu keessanii fi baay'ee galatooma. Atillee haaraa miti fayyaataa dhufuu keessaniif. Anis haaraa miti garuu dhufuu gammadeera. Amiin istuudiyoodhaaf jechuu kooti. Baga nagaan dhuftee Heenok. Galatoomki. Tole waama gabaabaa sobna baay'ee irran turru. Egaa Profeesar Isqeel biyya turtanii dhuftanii ati Heenok deemtee turte. Haala biyyaa irratti haasofnaa keessattuu haala yeroo ammaa jiru keessatti haasofnaa. Haalli amma keessa jirru nama baay'ee konfiyuuzinii keessa yookaan immoo gaaffii keessa yeroo galleetu jira. Gama dhaabolee siyaasaatiin, gama mootummaatiin, uummatis immoo lafa dhaabbatu wallaalaa jira. Keessumaatu gara lixa Oromiyaatti wanta hedduu ta'aa jira. Kanaan wal qabatee amma haalli Oromoon keessa jiru gabaabamatti maalirra jirra? Gara kamitti deemuu qabna? Heenok sirraan eegala taanii Profeesar Isqeelitti deebi'a. Oromoon haalli namarra jiru haala reegulaarii natti hin fakkaatu. Maaliif akkuma kanaan dura dubbachaa turre mootummaan yookaan giti mootummaa bittaa kanaan dura ture authoritarian government irraa gara dimokiraasiitti ce'uu keessatti adeemsi gaggeeffamu kamiyyuu biyya kam keessattiyyuu it's a messy process. Processing kun immoo yoo haala gaariidhaan yoo managed yoo taane rakkina uumaa jechuudha. Ce'umsa kamiin keessattiyyuu aktoroota adda addaa jiraata. State actoriin jira, non state actoriin jira. Aktoroonni kun yoo walii wajjin ta'anii mari'atanii consensusii tokkorra yoo hin geenye dantaa faayidaa uummata bakka bu'anii dursuudhaan bakka tokkorra yoo hin geenye ilaalcha yookaan wal hubannoo tokkorra yoo hin geenye adeemsi kamiyyuu gufachuu danda'a.
So biyyi Itoophiyaa immoo akkuma beekamu kan uummata Oromoo qofa hin taane uummata fedhiif dantaa dimaandii siyaasaa dinagdee adda addaa qabudha. Seenaaf kaalcharii adda addaa darbee contradictory kan ta'e mutually exclusive kan ta'e kan qabudha. So kana walitti fidanii bakka tokkotti dimaandii national dimaandii tokko cuunfanii gara poolisiitti gara tarsiimootti jijjiiranii gaaffii uummataa, gaaffii siyaasaa, gaaffii dinagdee, gaaffii hawaasummaa deebisuun skillii guddaa barbaachisaa, leadershipii guddaa barbaachisaa, akkasumas immoo wal dhagoof wal hubannoo guddaa barbaachisa. Yeroo ammaatti biyya sana keessatti kun lafa jira jechuudhaaf gaaffii yoo kaasne haala quusaa fi haala barbaachisaa ta'een kun hin jiru. So kanaaf riskii piroosesiidha jechuudha. Okay, Professor Skel, mee haala kamirra jirra mee? Akka uummata Oromootti yoo ta'e yoo yeroo gabaabaa amma akka keessa jirru yoo ilaalla ta'e haala yeroo gabaabaa kana ilaalla yoo ta'e waa xinnoo waan gofate fakkaata. Gofiidha. Danqaatu karaarra jira. Qabsoodha. Qabsoo kana keessa immoo bu'aa bu'ii qaba. Gaafii ol baata, gaafii gadi buuta. Kanaaf bu'aa bu'ii sana keessatti amma waan iddoo gadi bu'ii sana keessa waan jiru fakkaata. Waan danqaa tokkoof karaarraatti fudhatuun irra jiru fakkaata. Yeroo dheeraa keessatti fuutee yoo ilaalte garuu yeroo dheeraa waggaa 50 waggaa 60 godhame keessatti qabsoo godhame keessatti haala gaarii keessa jira jedheetan yaadan. Danqaa kana yoo uumetti na yaaddu. Danqaan amma jiru waan uummata burjaajessa natti hin fakkaatu maali sababiin haala gaarii keessa jira jedhu uummanni Oromoo akka har'aa tokko ta'e hin beeku. Ammallee gargar baasuudhaaf sodaa tokko malee televezyiiniitti ba'anii gargar baasuudhaaf mandara keessas deemanii gargar baasuudhaaf wanni hojjetame harka uummata Oromoo irratti fashalaa'eera maaliif uummanni Oromoo gargar jaboo sana hin fudhanne. Lammata qabsoodha keessattis immoo uummanni Oromoo akka uummataatti akka dhaabbilee paartiitti miti akka uummataatti waan barbaadu akka har'aa haala addaan baafatee beekee hin beeku yaada tokko jalatti hiriiree hin beeku. Kan danqee jiru garuu waa lama. Tokko OPDOtti jijjiirama kana ce'umsa kana amaanaa kennate uummanni Oromoo. Amaanaa sana akka uummanni Oromootti kennatetti deddeemsisuudhaaf waan dandeenyeef inni gufuu tokkotti ta'ee jira jechuudha. Lammata immoo sababii kanaatiif sababii qondaaltonni OPDO akka itti kennametti gaaffiin uummata Oromoo gaaffii seera qabeessa, gaaffii heera qabeessa, gaaffii dhugaati, gaaffii haqaati. Gaaffii uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kan biraa wajjin walitti bu'u miti jedhanii fudhachuudhaan gaaffii sanallee akkana deebi'u karaa haala mijeessuun utuu irra jiru danqaa dura kaa'uu waan jalqabanii fi warri diinota seera yeroo dheeraatiif kan nuti ta'an amma ittuu jabaataniiti akka duriitti deebisanii nu arrabsuullee gannu xiqqeessuullee jalqabanii jiru kana lamaantu gufuu ta'ee jira jedhanii. So advocate clear up gochuuf danqaan jiru warra kaan caalaayyuu Oromoo keessatti akka uummataatitti sabni tokkodha jennee hati haasaa jirra. Garuu immoo aktaroonni Oromoo keessa jiranii paartilee siyaasaadhaanii mootummaan biyya bulchu jira, KFO'n jira, ABO'n jira, dhaabbileen garaagaraas jiru. Amma rakkoo kan ta'e akka ilaalaa jirrutti ODPdhaa fi KFO fi adda bilisummaa Oromoo gidduu wal dhibdee guddaatu jira. KFO fi adda bilisummaa Oromoo paartii biyya bulchutti boordii filannoo biyyoolessaatti himata gashataniiru. Xalayaa gashataniiru. Deeggartoonni keenyaa fi membaroonni keenya jalaa hidhamaa jiru jedhaniiru. Gama biraatiin immoo mootummaa keessattis immoo jijjiiramni jira jedhamaa jira gatee tokko garuu immoo hojiin hojjetamaa jiru waan biraadha namoonni jedhanii jiru. So kana keessatti gama biraatiin immoo waraana kan amma illee waraana qabatee lixa Oromiyaa irra keessa kan lolaa jiru jira. So kana hundumaa akkamitti araarsuun danda'ama warri yerootti ODP wantoota gochuu qaban afaan Oromoo afaan federaalaatuun godhin preconditionoota baay'ee jiran utuun guutii warra waraanaadhaan hiikkadhaa jechuun amma namoonni baay'ee maalitti dhufaniiru waraana kana hiikkadhaa jechuun keenya yoo dogoggoradha. Maaliif wantoota gaaffiin fundamentalii Oromoo gaaffii ta'anii hin deebine namoonni jedhan jiru. So kan akkamitti wal taraarsuu dandeenya warri waraana irra jiran yerootti warri waraana keessa kaampitti galanii summii nyaatanitti abbootii gadaa warri adaraanitti laatame illee galanii haala isaan deemanii dubbisuu hin dandeenye keessatti haala sana fa'aa ture. So amma garamitti deema dubbii waraana kanaas wal qabatee akkuma sana akkanaa deebisu Henook ati yaadi kee maalidha kanarratti? Yani jalqaba pirinsipilii tokko lafa kaa'uun barbaachisaadha. Gaaffii uummata kamiyyuu haala sustainable ta'een deebisuu kan danda'u waraanatu hin taane marii siyaasaati jedhee namana.
waraanni diina kee mo'uu dandeessa. You can win the battle. Garuu you cannot win the peace. Uummanni Oromoo wanti inni barbaadu yeroo ammaatti gaaffii dimaandii lafa kaa'ame baay'eetu jira. Dimaandiin kun haala marii siyaasaa haala dimokiraasii irratti hundaa'een gara fuulduraattis uummanni Oromoo dimokiraasii barbaada waan ta'eef akkaataan itti gaaffiin uummata Oromoo hiikamu dimokiraasiidhaan ta'uu danda'utu irra jira. Gaaffii Oromoos kan deebisu mariidhaa fi taa'anii dimokiraatikali kompiitii waliin gochuudhaan gaaffiin Oromoo dhibba deebi'uu ni danda'a jedhee namana. Waraanni haalli mijataadha. Waraanni sana deebisuudhaaf waraana jechuun waraana kan barbaachisuuf self defense dha basically. Self defense immoo inherently natural right dha. So uummanni Oromoo gaaffii qabaachuu baates self defense dhaaf of ittisuudhaaf border isaa yookaan immoo daangaa isaa eeggachuudhaaf yeroo kamiyyuu haala formal ta'een haala institutionalized ta'een haala dantaa uummata Oromoo fi civilian demand haala eeguun hidhachuun akkuma sabni kamuu hidhachuuf mirga qabu Oromoonis kanaaf mirga qaba. Kana namni dispute godhu hin jiru an personalis kan dispute godhu. Haa ta'uti garuu wanti amma jiru demandii uummata Oromoo hidhannee gareen tokko hidhatee mootummaa yookaan immoo paartii aangoo qabatee jiru mo'ee gaaffii Oromoo hin deebisa jedhee amanuu hin danda'u. Yookaan itti waliin galu. Namoonni kanatti amananii sochii godhan Oromoodhaaf qabsa'an Oromoodhaaf falman akka mirgaatti ni ilaala. Haa ta'uti garuu yeroo ammaa keessatti hidhachuu kan qabu garee yoo hidhachuun barbaachisaa ta'e garee tokko hidhatee Oromoo bakka buutu hin ta'in Oromoon hundumtuu second amendment right the right to bear arm qabaachuun waanuma ta'uu qabudha jedhee nan amana. So isa kanaatiif garuu wanti nuyi modernaa gochuun qabne wanti haalli amma jiru haala bara wayyaaneetiin adda akka ta'e hubachuu danda'u nurra jira. Of course demanding gaaffii uummata Oromoo deebiira no hin deebine. Willingness hin jira yes willingness hin jira. Akkamitti beekna willingness hin kun garuu haala institutionalized ta'e haala guutummaa guutuutti uummata Oromoo hirmaachisee deemaa jira no. Maal gochuun nurra jira amantaan koo this is the only available venue kana yookaan bal'ifachuu yoommoo hin bal'ifanne yoo ta'e Amaara dhufee venue kana nuti cufuu danda'a yookaan Habashaan venue kana nuti cufuu danda'a sodaa jedhuun qaba. Willingness hin jira jetteetta. So willingness hin jiraate amma fakkeenyaaf KFO'n simateera mootummaa kanaa deeggartoonni koo hidhamaa jiru jedheera. So willingness hin jira eegga jedhameeti namoonni kara nagaa hidhannoo keessumaa obbo Baqqalaan Faayyuu waraana hiiksuu keessatti qooda nama qaban warroota KFO keessaati. Haala sana keessatti waraana hiiksuu keessatti warri qooda qaban mataan isaaniitu jedhamu willingness hin jira jechuun xinnoo contradictory wanta wal godhu sitti fakkaatu. Mootummaan kun gaaffii uummata Oromoo deebisuu yookaan immoo biyya sana dimokiraatisuudhaaf fedhii hin qabu jennees falmuun immoo innis pruufii gochuunis rakkisaa ta'uu danda'a. Garuu benefit of the doubt yoo kennine I think it's rational voice jedheen yaadama. Alifi of course namni hidhamaa jira namni ajjeefamaa jira command postiidhaan naannoo Wallaggaa Gujiin bulaa jira yes whose fault is this? Kun collective fault jira gama mootummaatiin gama garee kaaniitiin garaagarummaa jiru debate gochuu manna democratically ta'anii conditionii barbaachisaa yoo ta'e conditioniitti ba'ee debate gochuu manna meeshaadhaan tokko mo'achuun waan danda'amu ta'uu fakkaatu plus any time Oromoon tokko Oromoo biraa meeshaadhaan lolee yoo mo'ate Oromoon mo'ame malee gaaffiin Oromoon deebi'a jedhee amanuun na rakkisa. Sababa kanaatiif Oromoon meeshaa walirratti kaasuun Oromoo miidha. So leadershipin yeroo akkasiiti kan barbaachisu. Leadershipin kan ego jiru political ego jiru waatti godhee sacrifice gochuun yoo barbaachisaa ta'e ego sacrifice gochuun barbaachisaa yoo ta'e gama kamiinuu godhamee mariin the only solution. Okay. Professor Sqeel haala amma jiru uummanni Oromoo amantaasaa hunda ODP irratti dhiisee optionii qabu hunda lafa kaa'ee ODP jala hiriiruu qaba jettanii yaadu jechuun gaafan jedhu warri qawwee qabatanii jiranis qawwee isaanii hiikatanii ODP irratti dipendi ta'anii okay karan kun nu ceesuu danda'a marii ODP'n haasaadha balbala nuu banuu danda'adhanii anticipation expectationiidhaan akkas gochuun kun haala amma jiru kana keessatti nu dandeessisamuu nu dandeessu jettanii yaaddu.
Gaaffii kallattiin waan gaafattee fi kallattiin si deebisa waa'ee qabsoo hidhannootii fi qabsoo hidhannoo malee itti dhiisee sirriitti waan yaada qabu jira garuu. Yoomiyyuu taanaan uummanni Oromoo kan inni waggaa 27 cunqurfamaa ture, hiraarfamaa ture, hidhamaa ture, ajjeefamaa ture OPDOdhaan. OPDOtu akkas gochaa ture. OPDO keessaa garuu ilaalcha gaarii namoota qabantu keessaa baheera. Isaan itti amaanaa kennanne uummanni Oromoo hamma hiree isaa ofiin murteeffatuudhaaf danda'utti dhaaba ofii filateef hoggantoota ofii filateen buluudhaaf hamma danda'utti amaanaatu namoota haaromne jedhame sana keessatti keessumaa immoo obbo Lammaa Magarsaa maqaa dha'ee isaanitti kennate. Waggaa tokko walakkaa ergi turreetii booda har'a gara booddeetti deemne ilaalle qabsoon Oromoo gaaffiin inni kaase inni gurguddaanis inni xixinnaanis ittuun bu'amne ittuun tuqamne deebisuudhaafis fedhiin hin mul'atu tokkollee waggaa tokko walakkaa amma waan ta'uudhaaf deemu sitti haasa'atuun ta'e waan ta'eedha kan inni haasa'aa jiru. Waggaa tokko walakkaa booddee hin tuqamne iyyuu tuqamuu dhiisiiti waa'ee Oromoo dubbachuun fakkeenyaaf Finfinneen kan Oromoo jedhanii dubbachuun akka seera biyyattiitti immoo Finfinneen kan Oromoo faayidaa addaa qabdi jedhanii dubbachuun lafa wanjala fakkaatu geenyeerra. Amma haala amma keessa jiru keessatti muummichi ministeera ergii aangootti baheetii booda amma Oromootti guyyaa baafatanii Oromoonii gaallaadha. Oromoon waan kanaan dura dhagahamee hin beekne waan jedhamu jala gaheera Oromoon. Kanaaf OPDO amanee hundumatti itti kennuu qaba. Duris hin amanne. Duris hin ta'a jennee amaanaatti ilaanne. Waggaa tokko walakkaa booddee wanti nuyi argaa jirru gara booddeetti deebi'e. Waan Oromoodhaan hin jedhamnetu jedhamuu jalqabame. Waan nuyi dhaabbannuuf tokko Oromoon dur bilisummaadhaan barbaadadheeti ka'e. Bilisummaan sun ergi bilisummaa ofiitti duwwaatuun ta'in uummata kan biraallee bilisoomse ofii ijoollee isaa 5,000 ol 6,000 wareegee namni kaan ari'amee inni kaan mana hidhaatti darbatamee ergi warra kaanu bilisoomse booda mee wajjinuu jiraachuu dandeenya garuu heeraan bullu heera biyyaatiin garuu sirni federaalaa haa eegamu jenne haqni Oromoo garuu haa awwaalamu hin jenne kanarratti walii galtee hin qabnu innuu nuun ta'uu jedhaniiti. Heera sanas geeddaruun nuu ta'a. Sirna federaalaas geeddaruun nuu ta'a. Achidha nuyi kan geenye jirru har'a. Kanaaf Oromoon duris taanaan of amanateeti warra kanatti amaanaatti kenne. Amaana sana immoo OPDO'n hin nyaatte. Nyaatteetti lammata keessa deebitee kanadhaa sanadhaa waan jettee dubbattu hin qabdu. Yeroon kennameefi ture hin kennameef. Garuu hoggantoonni OPDO isa nyaataniiru. Maali gaafallisaa jettee nan gaafatin malee lafti amma jirrutti ammas OPDO itti yaadnee itti kennachuu qabna waanuma qabnu hundummaa amannee itti laachuu gaaffii sana attamitti akkasina gaafattu iyyuu hin beeku gaaffii akkasii erga waggaa tokko walakkaa irra deemneeti booda. I don't know. Okay, Henok wanta irratti dabaltuu qabda. As garaagarummaa qabna itti fakkaata as biratti. Lamaan keessa gidduu garaagarummaatu jira. Yes, uummanni Oromoo amaanaa uummatuma isaaf ijoollee isaatti kennata. Uummanni Oromoo haa ta'uti garuu sababa ODP'n yeroo ammaa amaanaa sana dirqamaadhaan fudhateef keessaa tokko jaarmaaya kanaan dura wayyaaneen uumte OPDO keessaa akkuma Iskeel tuqe uummanni reformist tiimiin tiimii lammaa kan jedhamu kun achi keessaa ba'e qaama qabsoo kanaa tures. So yeroo ammaatti qaamni sun direel godheeraa yookaan immoo dituur godheeraa jedhee amanuun na rakkisa. Maaliifii at the end of the day isaanis Oromoodha nuyis Oromoodha. Waan isaan hojjetaniif nuyis itti gaafatamummaa qabna. Itti gaafatamummaan keenya critically pressure gochuu nurra jira, influence gochuu danda'u nurra jira, karaatti deebisuu danda'u nurra jira. Hamma optioniin argamutti. Tokko lammaffaa yoo optioniin dhibe yoodhaan. Yoo optioniin dhibe waanuma qabaniin gabaa ba'anii. Inni lammaffaan yeroo ammaatti biyya sana biyya tata'umsa irraa arca'uu irraa kan seef godhe uummata Oromooti. Dimaandii adda addaatii fi fedhiin lammii adda biraa keessumatti kan warra Habashaa yeroo baay'ee Oromoof Oromummaa wajjin diametrically oppositeedha. Kana reconcile gochuu danda'uun yookaan immoo side by side akkani deemu gochuu danda'uun it's not going to be an easy task. Kana hubachuun barbaachisan itti fakkaata. So wanti gama ODP'tiin yookaan immoo gama waajjira muummicha ministeeraatiin godhamu tokko
offensive kan ta'an guutummaatti jiru. Walitti dhufeenyi isaan Izeemaa wajjin qaban irratti. Walitti dhufeenya Izeemaanis akkuma entity biyya Itoophiyaa keessa jiru tokko influensii gochuu danda'a. Maaliif influensii godhaa kan jedhuuf deebii personally hin qabu. Amma hayyoota Oromootti dhiyaatan caalaa jaratti dhiyaatu kana gara sanatti deemaa jira. Criticsiin validii ta'e gama kootiin jaallannus jibbinus jijjiirama kana adda dureedhaan kan fide qeerroo Oromooti uummata Oromooti. Wanti bulchiinsa yookaan immoo hoggansa yeroo ammaa jiru keessa tiimii sana keessa Oromoo kan urgaa'u qeerroo kan urgaa'u qeerroo kan fakkaatu Oromoo kan fakkaatu jiraachuun dirqama. Kan uummanni Oromoo itti du'ee lafeetti cabsee asiin ga'e kan poolisiif tarsiimoof seeratti baasu gara biraa ta'uu hin qabu. Yoo kun hin taane immoo maal gochuu qabnaadha? Taasisuu danda'uun nurra jira. Wayyaanee waggaa 27 uumma funyaanitti hidhatee uummanni Oromoo erga deconstruct godhee namoota isaa dhiiga isaa kan ta'e Oromoo kan ta'e kan hoogganaa jiru influence gochuu sirna gadaa irratti hundaa'ee dimokiraasii irratti hundaa'ee mari'atee influence godhee karaatti deebisuu danda'uu qaba Oromoon. Akkamiin godha? This is what democracy is. Kan barbaachisus kan lubbuun darbeefis kanumaaf. So we need to experiment democracy. Gara xumuraatti deema amma. So haala amma jirruun uummati Oromoo option inni qabu ODP duwwaadha. Akka dhaabaattis dhaaba haaraa ijaaruu isaa ta'u warra waraanaan wal lolan isaa ta'u optionii uummati Oromoo qabu yeroo ammaa keessa Profeesar Isqeel kriitiksii guddaa kaasaniitu wanta baay'ees keessa turtanii agartanii jedhee yaada wanta baay'ee observe gootanii dhuftan keessatti jedhee yaada. So gaaffii baay'ee kaasaniitu waa'ee mootummaa kana irratti. So solutionii sun lafa keessan maalinni? Yeroo hundumaa kanuma amma dubbii isaa xiinxalanii irratti walii galuu barbaachisa rakkoon isaa maali jedhanii. Atis amma yeroo gaaffii gaafattu optionii yookiis filannoo Oromoon qabu OPDO duwwaadha jettee yeroo gaafattu duruu OPDO'n Oromoodhaaf filannoo hin turre rakkina taanaan itti kenname malee. Rakkina taanaaniti keessaa jijjiiramaniiru warra jedhamitti itti kenname malee OPDO'n akka dhaabaatti meeshaa warra TPLF'ti kan ture duruu hin turre. Ammas immoo keessaa bahaniiru sanni maqaa dhaheetiin lammaa kan jedhamtu keessaa bahanii jedhamee mamaanaan itti kenname. Ergasiitii waan ta'e sitti meeran harka isaanii irratti harka warra jijjiirame irratti. Waan tokko ifaa ta'u OPDO keessaa namni gaariin hin bahu Oromoof kan loogu hin bahu jedhee yaadaan jiru. Akka dhaabaatti haasofne yoo ta'e garuu OPDO keessaa akka dhaabaatti garuu hojii irrattis argine ergii isaan jijjiiramne jedhaniitii booda tarii xaxaadhuma dhaaba sana isaa keessaatii bahuudhaaf hin danda'an ta'a. Dhaaba sanatu isaan hin gadhiisu ta'a. Xaxamanii waan jiraniif aadaa tokko keessa waan jiraniif ergasiitii garuu waan isaan godhanii gaaffiin Oromoo hin deebinee duwwaa miti miidhaatu ga'e qabsoo Oromoo irratti qabsoo sabboonummaa Oromootti miidhaatu ga'e dhagaye. Uummanni Oromoo tokko ta'e kan isin jedhe wareegama meeqatu irratti baheeti meeqatu dhiiga dhangalaaseeti meeqatu lafee irratti caccabseeti kan tokkummaan sun argame. Hoggansa OPDO'ti kan gadi ba'ee televizyiinii irratti uummata Oromoo sodaa tokko malee qaanii tokko malee qoqqoodaa ture. Sodaa tokko malee qoqqoodaa turan. Abaloo asitti akka godhe walitti godhanii itu waan obeendudha kun. Uummata Oromoo sila Wallaggattee kaasteetta. Lixa Oromiyaa jettee kaasteetta. Wayyaaneen gunship helikopter gunship fudhattee itti hin baane. Itti baatee irratti sheelii hin roobsine. Waan darbe wanta godhameen sitti haasa'aa jiran. Oromoo duwwaas miti. Gaaffii akka Oromoo warra qaban warra akka Sidaamaa warra akka naannoo kibbaa irratti jiraniir gaaffii haqa qabeessa waan isaan gaafatan. Gaaffii heerri mirga kennuuf adeemsa mirgaas eeganii gadi waan waraanatti guurrate. Waraana gadi itti guurrate. Amma akka naannoo Amaaraa wanti naannoo Amaaraa irratti ta'e akka isaan itti wal ajjeesan akka isaan itti namatti dubbatan lafti hundumtuu kan keenya gamoo goofaadha yoo bataskaanaa qabla kan keenya kan jedhani Finfinnee jettanii gaafatina Finfinneen kan keenyadha kan bararaadha kan jedhani Wallaggi yoom erga yoomiiti immoo kan Oromoo ta'e kan daamotaati warra jedhan dhaamotuma dhaamin isaan daamota jedhanii kan keenya jedhan warra akka jedhee bahe warra makkalaakaa Itoophiyaa ajjeese wanjala akkasii hojjetanii isaan nagaadhuma ta'u as chakkaa gizeen hin jiru iddoo sana. Naannoo Oromoo garuu Oromoonuma mirga isaatiif gaafachuudhaaf ijoolluma keenya gadameessa haadha isaanii keessa gadi ba'anii hin tola jedhanii hin tola Oromoodhaaf jedhanii wabii hin qabu jedhanii daggalatti warra yaa'an akka ittiin fixaa kan jiru maali Wallagga maal balleesse Gujii maal balleesse Boorana maal balleesse mirga isaa gaafachuurraa kan darbe kan amma har'aayyuu waan hin labsaminiin
command post jalatti bulaa jiru kun ifaadha bar ifaadha OPDO dha kan kana golchaa jiru kan Oromiyaas bulchu OPDO dha kan Federaalis bulchu Oromoodha hin tolee fi Oromoodhaaf yoomidha kan inni sarara diimaa sana darbeeraa kan jedhamu gadi ba'ee akka kana gochaa jira gaaffii hin deebisu ummata dararaa jira yoo maal ta'eedha kan isin OPDO irraa dhiisuudha deemtan hin ta'u wanti kun kan jechuudhaaf geessan filannoon qabnu maaliif filannoon qabnu dhaabi jira tokko ta'uun irra hin jiru tokko lama sadii jettee warratti maqaa dhoofte kun rakkataa jiru isaanu kaafaawwan maal godhe maaliif manni isaanii irratti cufama maaliif namni isaanii hidhama tole warra waraana qabatu jira Wallagga keessaa jedhamu Naqamte keessaatiin namni maal godheeti kan inni mana hidhaatti namu Naqamteen dhiisee maaliif deema namni Gimbiin maal godhe namni maal godhe qotee bulaan Dambidolloo keessaati gadi ba'ee daggala keessaati quncee kutatee ol deebi'uu hin danda'u galaa baattatee deemuudhaaf hin danda'u kana hundumaa utuu godhee jiru ammas immoo OPDO jettanii isinillee haasoftu akka jettanii maal yoo ta'etiti ay nu gaheera amma gaafa jettu duris taanaan dhaggeeffadhu amaanaatitti kenname amaanaa nyaattee ittiin siin jedhe amaanaa waan nyaatteedha kun meeshaa biyya kan biraati isa keessaatii ba'uu hin dandeenye sababii kanaafi ajandaan Oromoo ammaa jalqabee kan inni ta'uun irra jiru Oromiyaa attamitti jabeeffanna attamitti oolfannaadha kanarratti kan Oromoo keessa qabsoosaa keessaati warri dhalatan sababii adda addaatiitiin warri gargar bahan karaa tokkoon yookiis walitti dhufuudhaaf akka dhaabaattis yoo walitti baquudhaaf hin danda'an ta'e immoo dhimma Oromoo kana gara fuulduraatti deemsisuudhaa fi akkamitti walitti dhufuun nurra jira kan jedhu irratti mari'atanii warri qabsoo Oromoo keessaatii bahe waa'ee Oromoo dubbatu malee inni kiraayee fudhatanii Oromoo keessaatii kiraayee fudhatanii Oromoodhaaf hojjennaadhaan yeroon isaa darbeeran jedhan. Okay. Xumura irratti dubbattaa so Profeesar Isqeel saayinsa fakkaan Henook yaada xumura. Jijjiiramni kun bakka kamitti goolabama akkuma kanaan dura dubbachaa turre akkuma haalli jiru agarsiisus filannoo demokiraatik ta'e gaggeessuudhaan uummanni Oromoos kan isa bakka bu'u uummanni Habashaas Tigreenis hundumtuu kan isa bakka bu'u jaarmaa yookaan paartii isa bakka bu'u akka filatudha. So yeroo ammaatti uummanni Oromoo aarsaa kanaan dura kaffalee ammas aarsaa kaffalaa jira. Wanti Profeesar Isqeel kaase uummanni Wallaggaa akka uummataatti waan balleesse hin qabu. Uummanni Gujii, uummanni Arsii, uummanni Booranaa for that matter uummanni kamiyyuu Harargees uummanni Harargees wanti inni balleesse uummanni akka uummataatti they are always right. Kun hubatamuu danda'u turre jira. Garuu uummata yookaan bakka jireenya uummataa akka battle groundiitti fudhachuun gama lachanuutiin iyyuu jechuudha. Gama mootummaatiin isa ta'u, gama qaama hidhateen isa ta'u uummata keessatti wal loluun dogoggora. Yoo wal loluu barbaadan bosonatti wal baafachuun ni danda'ama. So kun election package tokkos ta'uu danda'a. Uummanni eenyu bakka na dantaa koo eenyutu na gara fuulduraatti na oofa. Gaaffii uummanni Oromoo historically qabu. Historically maandii eenyu deebisuu danda'a kan jedhu election package keessa hin danda'a kun. Deebiin I think gaaffiin kee furmaanni isaa Oromoon garuu amma filannoodhaaf qopheessaa jira. Wal qindeessee wal hundeessee warri ODP warri amaanaan itti kenname amaanaa nyaatan akka kan Profeesar Isqeel Gabbisaa jedhe kan amaanaa nyaanne bor filachuudhaaf qophaadha Oromoon har'a. Kan na yaaddes waan har'a ta'aa jiru tun taane bor waan ta'uu danda'udha. So whose responsibility is this? Kun responsibility yookaan itti gaafatamummaa uummataati itti gaafatamummaa keenya individually and jointly itti gaafatamummaa guddaa qabna. Wal hundeessee wal gurmeessee seerumaa fi regulationii hamma ammaa jirtu kabajee bor waan isaaf ta'u filachuun itti gaafatamummaa keenya. So isa har'a rakkoo har'a uummata Oromoo ragaa jiru tu haasofnuutu boonyu isa boris misi yoo goone sun rakkina guddaadha. Tole wanta kana tun tufee sinaa sosiisine tola garuu Profeesar Isqeel filaayitii qabaman deemuusi. Filannoon hin jiru baay'ee. Filannoo deemaa hin jiru amma waan rakkoon amma jiru kana jennee fixuu dandeenya. Amma kan jiru filannoodhaan ce'umsa keessa jirra jijjiirama keessa jirra jedhan waan sana irraanfadhu waan sun hin jiru amma. Rakkoon amma jiru gaaffiin siyaasaa biyya Itoophiyaa sana keessa jiru biyyittiin iyyuu utuu walitti hin bu'in namni wal hin fixin walirratti bu'uutti deemaa jirti sarraa deebisuu dandeenya uummata lubbuu baraaruu dandeenyaadha malee waa'ee filannoo maalotti deemaan sun isa argee baballeessanii turan jechuudha. Filannoon I think jijjiiramni kun
bakki inni itti goolabuu qabu filannoodhaan ta'uu danda'utu irra jira. Gaaf tokko sirrii saamaan jedhama. Akkuma heeraan akka lafa kaa'ametti yoo kun hin ta'u yoo ta'e tokkoffaa meesiin kireetidii ta'us kanuma caala. Yeroo biraa dhuftanii wal falmitu ammasuma irratti haatimirru lamaan keessanii eeyyamamoo ta'anii istuudiyoo keenyatti argamuuf baay'ee galatooma. Fayyaataa yeroo biraa wanta kana yookaan isitu gara sana dhufaa yookaan Profeesar Qilxuu gara sana dhaqaa walumaan ilaallaa fayyaataa galatooma. Galatooma. Thank you. Daawwattoota Keelloo Miidiyaa nu daawwachuu keessaniif guddaa galatooma. Qophiin ilaalchaa yeroo garaagaraatti yaada namoota garaagaraa qaban finnee asitti akka isaan yaada isaanii isiniin qoodan goona. Isin immoo Facebook page keenya like gochuu, follow gochuu, YouTube keenya immoo subscribe gochuu hin dagatiina. Keelloo Miidiyaan miidiyaa keessanii ittiin bohaaraa irraa baradhaa galatooma.